Kabajamoof jaallatamoo barattoota koo qaalii akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa ga'u. Guyyaa har'aa barnoota keenyaa kutaa 30ffaatiin jechoota sagalee sadii qaban kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni chaanaalii kana sabiskiraayib hin taasisin jirtan yerootti aanu barnoota kutaatti aanuutiin akka wal arginuuf sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Barnoonni keenya tartiiba isaa eeggachuun kan deemu waan ta'eef namoota afaan Oromoo haalaan baruuf garummoo eessaatii garamitti deemuu akka qabanii warreen wallaalaniif barnoota kana sheer yoo gootanii fi baay'ee isaan fayyada isiniin jennaa. Ofii keessanis barnoota kana tartiibaan haga isiniif danda'ametti hordofaa isiniin jennaa. Namoonni gama onlaayiniitiin dhuunfaanis ta'ee gareen nu biraatii barachuu barbaaddan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, waasaappii fi teelegiraamiitiin nuuf bilbiluu dandeessu. Barnoota keenya har'aatiin jechoota sagalee sadii qaban kan waliin ilaallu ta'a. Jechoota kana dura ilaalaa turre baay'een isaanii jechoota sagalee lama qaban qofaatiin. Jechoota sagalee lama qaban qofaadha kan nu ilaalaa turre. Har'a immoo jechoota sagalee sadii qaban walitti finnee akkamittiin dubbisna, akkamittiin barreessina kan jennu yaadota xiqqoo irratti waliin mari'anna isiniin jechuun barbaada. Egaa jecha sagalee sadii gaafa ijaarru haala kanaatiin kan nuyi ijaarru jechuudha. Sagaloota sadii walitti finneetu jecha tokko taasisnee gaafa dubbannu jechoota sagalee sadii qaban jenna jechuudha. Asitti egaa a, da, ba, adaba sagalee sadiirra. Aan mataa ishiitti maaliidha? Sagalee of danda'e qabdi dubbachiiftuu waan taateef jechuudha. Warreen kanatti aane jirus akkuma kana yeroo ta'u asitti immoo ishee kana ilaalu. Bitate. Kunis sagalee sadiirraati kan inni walitti qindoome jechuudha. Jechi egaa sagalee lama qofaarraatii hundaa'a jettanii akka isin hin yaadnee fi yaada kana isiniif kaa'uu barbaade. Kun amma jechoota sagalee sadii qaban yogguu ta'u, kan 4 qabu, kan 5 qabu, kan 6 qabu akkuma baay'ina sagaloota keessatti argamaniitti jechi tokko sagalee 2 fi 2 ol qabaachuu danda'a jechuudha. 5, 6, 7 bakki inni itti qabaatu ni jiraata jechuudha. Gaasittis akkuma ilaaltan barana sagalee sadiitu walitti dhufe jechuudha. Akka kanatti wanta dubbachaa jirtan sana barreeffachaa deemtu jechuudha. Barana gaafannu barana jalqaba barreeffatta itti aansee naa barana jettaa jechuudha. Sagaloota sadan kana tokkottiin walitti qindooftee barana kan jettu nuu kennite jechuudha. Bitate kan jedhu barreessi yoo namni tokko siin jedhee jalqaba maal goota? Bii itti aansee taa itti aansee tee bitate. Haala kanaan jechoota sagalee sadii qaban barreessuu dandeenya jechuudha. Jechoota sagalee sadii qaban gaa baay'ee isaanii guyyaa har'aa isiniif qabbee waan jiruu fi isaaniin waliin dubbisaa kan deemnu ta'a jechuudha. Asitti egaa barataa ishee kana gumaata gidiraa gajaraa haala kanaatiin dubbisaa deemna jechuudha. Birsaga bakka isaan itti irratti qoodaman kana irratti maqaa isaanii waama. Sagaloota jiran kana immoo utuu qilleensa gidduun gashiin walitti dubbisaa deemna jechuudha. Haala kanaatiin jechoota sagalee sadii qaban kana egaa haala gaarii ta'een dubbisuu ni dandeenya. Warreen kana isiniif dubbisaa adeemuu isinis haga isinii danda'ametti sagaloota hundayyuu ni beektu waan ta'eef walitti fiddanii dubbisuu shaakalaa deemaanii isiniin jenna. Dabale, dalagaa, cabaqaa, baraare, hacaaluu, heeruma, olola,
olola, qoricha, qoricha, riqicha, riqicha, titiisa, titiisa, haamilee, haamilee, hiriyaa, hiriyaa, gulufuu, gulufuu, fiigicha, fiigicha, maamila, maamila, metira, metira, jaalala, jaalala, jeedala, jeedala, sibiila, sibiila, waamicha, waamicha, weerara, weerara, zayitii, zayitii, bilisa, bilisa, maxinoo, maxinoo, oromoo, oromoo, misooma, misooma, xorooshoo, xorooshoo, kamisa, kamisa, jabanaa, jabanaa, kijiba, kijiba, laaqana, laaqana, hariiroo, hariiroo, filate, filate, hawaasa, hawaasa, araara, araara, qaruuraa, qaruuraa, bararii, bararii, dabaaqula, dabaaqula, ilaaluu, ilaaluu, ciniine, ciniine, finiine, finiine, dagaagaa, dagaagaa, o'oose, o'oose, hafuura, hafuura. Jechoonni sagalee sadii qaban nuyi armaan olitti ilaalaa turre kanneen fakkaatu. Kutaa lammaffaa isaaniitiin jechoota sagalee sadii qaban kutaa 31ffaatiin isiniif qabanneetu dhufna. Warreen kana barreeffachuun shaakalaa isiniin jenna. Haga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Fayyaa nuuf ta'a.